gobbuu sayyooti argamtoonni bilxiqinnaa qonnaan bultoota humnaan qabuun leenjii tokko malee dirree lolaatti bobbaasaa jiraachuun himame. Aanaa boojii coqorsaatti waraanni PP dargaggoota lama irratti reebicha ulfaataa raawwachuun ifoome. Yeroo baraartonni namoota badan barbaadaa jiranitti lakkoofsi namoota lolaa Biraazil keessatti mudateen du'anii gara 46 ol guddachuun ibsame. Arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin yoo turtan odeessa kanaaf kanneen biroo argattu. Aanaa gobbuu sayyooti argamtoonni bilxiqinnaa qonnaan bultoota humnaan qabuun leenjii tokko malee dirree lolaatti bobbaasaa jiraachuun himame. Gabaasa qindaa'eef jaalwabii biyyaa. Godina Wallagga Ba'aa aanaa gobbuu sayyoo ganda lamee sayyoo keessaa gurraan ala 20,2026 kaabinoonnii fi loltoonni maafiyaa PP waliin ta'uun qonnaan bultootaa obbo Ayyalee Firoomsaa, obbo Maamush Addunyaa, obbo Gaaddisaa Toliinaa fi kanneen biroo hedduu ta'an laga keessaa ari'anii dhukaasa irratti banuun ergaa ukkaamsanii booda leenjii tokko malee meeshaa waraanaa itti kennuun maddeen itti dhiyeenyaan beekan ONM'f eeranii jiru. Tikstoonni barcumaangoo namtokkee Koroneel Abiyyi Ahmad raafa makaraa keessaa fi alaa isaan muddee irraa damdamachuu dadhabuun waliif gadi akka saree maraattuu kaataa kan oolan aanuma kana ganda ulmaayyii caalaa irraa gurraan ala 20,2026 bifuma wal fakkaatuun qonnaan bultoota obbo Akka Waaq Darajee, obbo Taamiruu Maamoo, obbo Dambiloo Mul'ataa fi kanneen lakkoofsaan danuu ta'an yoo ukkaamsan ganda Gambeela Tarree keessaas qonnaan bultoota obbo Lammeessaa Araggaa, obbo Rattaa Araggaa, obbo Waaqumaa Margaa fi kanneen biroo hedduu ta'an torbanuma kana keessa irratti dhukaasa banuun ergaa qabanii booda osoo isaan didanii uffata waraanaa fi meeshaa itti kennuun of dura buusanii hiriirsanii lolatti bobba'aa jiraachuun ifoomeera. Lukeeleen biltsiginnaa ajaja qaama isaanii oliirraatti kennamu ba'anii gammachiisuuf jecha akkuma argan bobba'anii saalaaf umurii dhiiraaf dhalaa xiqqaaf guddaa dhukkubsataa fi fayyaa beekaa fi wallaalaa jedhanii osoo adda hin baasin hawaasa hojii idilee isaa irratti bobbee jiraatu jumlaan ukkaamsuun leenjii fi barnoota siyaasaa tokko malee uffataa fi meeshaa waraanaa itti hiruun qonnaan bultoota adda waraanaatti ficcisiisaa jiru. Aanaa Boosat keessatti murni bilxiqinnaa namoota nagaa hidhuu fi saamuu hammeessan. Jaalbooree Addunyaa waan qindeeffate qaba. Godina Ba'aa Shaggar aanaa Boosat gandoota garaagaraa keessatti murni biltsiginnaa namoota nagaa hidhuu akkasumas reebichaan dararuu hammeessanii akka jiran jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf himan. Bifuma olitti eerameen gaafa guraan dhala 25,2026 irraa eegaluun bulchiinsa magaalaa Warjii Baatuu magaalaa Bofaa keessatti dargaggootaa fi shamarran jireenya dhuunfaa isaanii jiraatan isin deeggartootaa fi tumsitoota wabooti ittiin jechuun sababa tokko malee manaa fi bakka hojii isaaniitti dhaquun reebanii manadhaatti darbachaa akka turan jiraattonni magaalichaa ONM'f eeranii jiru. Haaluma kanaan magaalicha keessaa namoonni hedduun hidhamaa akka jiran jiraattonni kunneen himuun ammatti maqaa isaanii kan arganne shamarran lama maqaan isaanii Birhaanee Abarraa fi Cuurraa Biiftuu jaleewwan biltsiginnaa sababa qabatamaa hin taanetti maxxansuun magaalaa Olancitiitti geessanii hidhanii jiru. Dargaggoo Boruu Keelloo ganda Beerree Dagaagaa irraa akka malee reebanii dhiiga afaanii fi funyaaniin kan dhangalaasan itti anqatee mana hidhaa magaalaa Bofaatti sababa tokko malee darbachuun ibsamee jira. Ganda Saaraaf Araddaa irraa ammoo dargaggootaa fi shamarran xixiqqoollee osoo hin hambisin akka hidhan jiraattonni himuun isaan keessaa ammatti maqaa isaanii kan arganne Badhaadhaa Qumbii Boosat, Siidaa Urgii akkasumas ijoollee obbo Nagaashuu dargaggoota lama hiriyoota isaanii waliin magaalaa Bofaatti hidhanii jiru. Oduu biraatiin ammoo aanichuma ganda Siifaa Battee keessatti hidhattoonnii fi kaabineen biltsiginnaa nyaata waraanaa fidaa jedhanii uummata qaaleensa jireenyaa itti ulfaatee dararuun itti xiqqaatee ija baasuun qarshii 20,000 tokkoon jiraattota akkasumas buqqaatota gaafatanii irraa akka fuudhaa jiran jiraattonni ONM'f eeranii jiru. Obboleewwan lama maqaan isaanii obbo Raggaasaa Lammaa fi Badhaadhaa Lammaa sababa tokko malee mooraa waraanaa shaakkisaatti hidhattoonni biltsiginnaa qabanii hidhuun qarshii 23 irraa urratanii gallakkisuu isaanii jiraattonni gandichaa ifoomsanii jiru. Waraanni PP aanaa Horrumuu keessatti namoota dirqamaan gara waraanaatti guuruu fi gariin achi buute dhabamsiisuun dhaga'ame. Dabalatasaaf jaalsabaaf Waaq Gaarii. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Horrumuu gandoota aanichaa garaagaraa keessatti murni maafiyaa biltsiginnaa jiraattota dirqamaan qabanii gara leenjii waraanaatti guuraa jiraachuu jiraattonni aanichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akkuma kanaan gaafa guraan dhala 23,2026 aanaa Horrumuutti jiraattota ganda Oggee kan ta'an namoota maqaan isaanii Hasan Fiqaaduu, Siraaj Gurmeessaa, Mahammad Gurmeessaa, Mahammad Nuuriyyee fi
Asambulaa kanneen jedhaman yommuu ukkaamsan jiraata ganda soonxaa kan ta'e tokkos nama maqaan isaa Zeenuu Daawud jedhamuu fi hedduun maqaan isaanii hin ibsamin warreen humnaan qabamanii fe'aman keessatti kan argaman ta'uu maddeen odeeffannoo ifoomsaniiru. Kana malees namoonni baay'inaan 8 ol ta'an ammoo dirqamaan waraana taanee Itoophiyaaf hojjechuun barbaannu jechuun kan fincilan ammoo ukkaamsanii hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti bakka buutee isaanii dhabamsiisuun addeeffameera. Namoota kanneen keessaa muraasni maqaan nu qaqqabe Faaris Daggafaa, Naasir Rashiidoo, Kifilee Amantee, Alii Tasfaayee, Naasir Jamaal Zarihuun Getaachoo, Abdii Maammoo fi kan biraa maqaan hin eeramiin tokko dabalatee eessatti akka geeffaman hin beekamiin jiraachuu fi maatiin yaaddoo nageenya isaaniif dhiphina ulfaataa keessa jiraachuu maddeen eeranii jiru. Murni biltsiginnaa lola muddamsiisaa impaayiratti keessatti kallattiilee maraan taasifamaa jiruun raafama keessa kan galee yoo ta'u sirna gabroonfataa fi balfamaa saboonni impaayiratti cufti jibban afaan qawween of jaallachiisuuf miidhaa namoomaa geessisaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Boojjii Coqorsaatti waraanni PP dargaggoota 2 irratti reebicha ulfaataa raawwachuun ifoome. Guutuu gabaasichaaf jaalkennaa sabaa. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Boojjii Coqorsaatti gurraandhala 22/2026 dargaggoota 2 kanneen maqaan isaanii Lammii Habtaamuu fi Carraa Daggafuu jedhaman ergamtoonni Koloneel Abiy Ahimad badii tokko malee reebicha qaama laalessu irratti raawwachuun miidhaa qaamaa cimaaf saaxilaniiru. Tiksitoonni barcuma nam-tokkeef jecha uummata irraa dhalatanitti garagaluun meeshaa of harkaa qabaniin dhala namaa dararuu akka gootummaatti ilaalan sadoo dhuunfaa isaaniif jecha ilaalcha sobaa dhala namaatti maxxansuun kan gaafatan hoggaa dhaban akka barbaadanitti gochaawwan hin malle dhala namaa irratti raawwachaa oolu. Akka jiraattotni yaada isaanii ONM'f ibsanitti dargaggootni waraana gabroonfataa kanaan miidhaman badii qabaataniif osoo hin taane waraanni naamusaaf sansaakummaa hin qabne dargaggoota ofitti waamanii maallaqa nuu kennaa jedhanii yeroo gaafatanitti dargaggootni kun waan kennaniif dhaburraan kan ka'e akka reebaman ifoomsaniiru. Koloneel Abiy Ahimad uummata Oromoof akka waan bu'aa buusetti guyyuu dhaadessee dubbatus taateen dhugaan lafa irratti argamu garuu ergamtootuma isaan uummatichi ba'aa fi gala dhabuun dararaa hamaaf saaxilamaa jira. Yeroo baraartonni namoota badan barbaadaa jiranitti lakkoofsi namoota lolaa Biraazil keessatti mudateen du'anii gara 46 ol guddachuun ibsame. Jaalamansiis kaayyoo dabalata qaba. Aangawoonni kibba Biraazil bulchiinsa Miinas Giraayis manneen jireenyaa fi magaalonni dhoqqee fi caccabawwan uwwifamanii erga hafanii booda lakkoofsa namoota lola dhiyeenya kana mudateen lubbuun darban 46 ol guddisan. Kutaan balaa ibiddaa kutaa biyyattii lakkoofsa fooyyee kana roobii kaleessaa kan maxxanse yoo ta'u namoonni gara 21 ta'an achi buuteen isaanii dhabamuu ibseera. Namoota du'an keessaa 40 magaalaa Juwis Diifooraa keessatti yoo ta'u namoonni 6 hafan ammoo naannoo Yuubaatti kan dhufanidha. Jiraattonni gara 3,600 naannoo sanarraa buqqaaniiru. Hojjettoonni balaa tasaa hojii sakatteensaa itti fufaniiru. Maatiin keenya abdii kutataniiru jechuun Juuzaayii Diifooraa keessatti nyaata bilcheessituun ganna 43 Josaayin Aparsiidaa tajaajila oduu AFP'tti himteetti. Saayintistoonni akka jedhanitti jijjiiramni qilleensa hamaa fi irra deddeebiin taateewwan haala qilleensa hamaa lola dabalatee dabalaa jira. Biyya Ameerikaa kibba Peeruu naannoo walakkaa aanaa biyyattii keessatti rooba cimaa fi lola uumameen roobii kaleessaa labsii yeroo muddamaa labsite jechuun Aljeeziraan gabaaseera. Waboon aanaa buree bakkeewwan adda addaa sadiitti mooraa diinaa seenuun tarkaanfii cimaa fudhachaa jiraachuu beeksise. Abdiin saba cunqurfamaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa har'a guraandhala 26/2026 barii barraaqaan godina Iluu Abbaa Booraa aanaa buree mooraa waraanaa ganda Boonda'oo Huubii fi bakka biraa tokkotti ganamaan seenuun humnoota weerartuu biltsiginnaa du'aa fi madoon adabaa jiraachuu beeksiseera. Tarkaanfii kanaanis hanga gabaasni kun qindaa'etti mooraan sadanuu haalaan lolamaa jiraachuu himuun humnoonni weerartuu biltsiginnaa hedduun du'uu fi gariin cabsanii baqachaa jiraachuu gabaasaaleen nu qaqqaban ni ibsu. Tarkaanfii waboon tiksitoota sirna bututaa irratti fudhatu cimee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof.